Arsiitti oomishni qonnaan bultootaa harame. Galiin argachuu qabu dhabeen jiraa jedhe Koomishiniin Turizimii Oromiyaa. Sinodoosiin Itoophiyaa muudama kenname mulqeera. Barattoonni qormaatarra turan jilmaan dhukkubsatan kanneen jedhan hangafoota odeeffannoowwan keenyatiif ittaansee bal'ina isin dhageechisa. Arsii lixaa aanaa Adaabbatti bokkaa cimaan roobe ooyiruu fi oomisha qonnaan bultootaa miidhuun dhaga'ame. Godina Arsii lixaa aanaa Adaabbatti bokkaa cimaa adoolessa 25 fi 26 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roobeen ooyiruun qonnaan bultootaa gandoota 8 Waashaa, Aloolaa, Haroo, Saqa, Furunnaa, Gaaradilloo, Buchaa fi Ejersaatti biqilaa lafaa ba'aa jiruu fi midhaan tuulame irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiise. Akka ibsa koominikeeshinii godina Arsii lixaatti miidhaa dhaqqabe kanaan midhaan qamadii, baaqelaa, garbuu, qullubbii qonnaan bultootaa ooyirurra jiruu fi oomisha arfaasaa sassaabamee ooyiruu keessa jiru lolaan fudhateera. Tibba kana rooba cimaa roobaa jiru miidhaan garaagaraa oomisha qonnaan bultoota ragaa jiraachuu kan barame yoo ta'u, kan guyyaa kaleessaa dhaqqabe ulfaatadha jedhameera. Badiin dhaqqabe hammam akka ta'e ammaaf wanti beekame hin jiru. Qaamoleen mootummaa miidhaa kana argan miidhaa qonnaan bultoota kanarra ga'eef qaamoleen biroo deeggarsa akka godhaniif gaafachuu maleen mootummaan gama isaatiin maaliin uummata miidhame kana dandamachiisuun akka isarra jiraatu wanti ibsamee jiru. Magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamitti xaa'oon seeraan ala kuufamee to'atamuun barameera. Sakatta'insa qaamolee mootummaatiin taasifameen magaalaa Bishooftuu kutaa magaalaa Duukamitti xaa'oon kuntaali 206 warshaa mukaa Maayilsi jedhamu keessatti seeraan ala kuufamee ture to'atamuu ministeerri qonnaa Itoophiyaa beeksise. Bara kana xaa'oon qonnaan bultootaaf yeroon hiramuun irra ture osoo hin hiramiin hafuun qaamoleen mootummaa kaabinee fi kaadireen bilxiginnaa uummata jalaa maqsuun yeroo firoottan isaanii fi jaleewwan isaaniif hiramuu irra deddeebiin komeen uummata biraa dhagahamaa ture. Gochichi ammas itti fufuun kuusaalee adda addaa kanneen mootummaa, abbootii qabeenyaa dhuunfaa fi dhaabbilee garaagaraa keessatti guyyaa guyyaan qabamaa jiraachuu ragaaleen irra deddeebiin ba'aa jiru. Qonnaan bultoonni waqtii gannaa kanatti xaa'oo argachuun irra ture wayita xaa'oon akka isaaniif kennamu gaafataa turanitti reebamaa, hidhamaa fi dhiittaawwan mirga namoomaa sarban haala suukaneessan irratti raawwachaa turaniiru. Bulchiinsi bilxiginnaa qamadii uummata isaa ga'ee irraa fi alatti erguyyuu danda'u oomishuu isaa ibsaa turus garuu dhugaan lafa jiru qonnaan bultoota ofii rooba gannaatiin oomishaniifiyyuu xaa'oo seeran dhiyeechuu dadhabuun badhaadhina kaadirootaatiif oolchaa jira. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru galii gama tuurizimiin argamuu malu haalaan xiqqeessuu Koomishiniin Tuurizimii Oromiyaa beeksise. Oromiyaa keessatti waggoota darban sochii hidhannoo wal qabatee walitti bu'iinsi uummata 100,000 lakkaa'amu qeerraa buqseera. Hooggantuun koomishinichaa Adde Lalisee Dhugaa rakkoo nageenyaa jiruun galiin argamuu maluu dhabamuu ibsaniiru. Osoo nageenyi jiraatee tuurizimiin hanga ammaa kan deeme ol qofa osoo hin taane dachaa 2 yookiin 3 ol deemuu dandeenya ture jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 hanga 2015tti damee tuurizimii irraa galiin birrii biliyoona 15 argamuu koomishinichi beekseera. Viizit Oromiyaa jechuunis Oromiyaa daawwadhaa ergaa jedhu waggoota 3 darbanitti keessattuu miidiyaalee hawaasummaa irratti bal'inaan dhaabbatichi beeksiseera. Hojiin ijoon koomishinichi waggoota 3 darbanitti hojjete keessaa inni tokko misooma hawwataalee tuurizimii haaraa ta'uun isaas barameera. Bakkeewwan hawwata tuurizimii haaraa misooman kunis Shaallaa, Habaas yookiin bishaan gurraachaa fi Haroo Dambalii fi magaalaa Baatuu ta'uun ibsameera. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa dabalatee guutuu biyyattiitti uumame tuuristoota biyya ormaa osoo hin taane lammiilee biyya keechaafiyyuu haalaan rakkisaa ta'uun uummanni bakkaa bakkatti socho'ee jiruusaa gaggeeffachuun dararrii haalaan ulfaataa ta'e argaa turuun kan yaadatamudha. Sinodoosiin Itoophiyaa muudama Phaaphaasota Tigraay irratti mulqama aangoo gaggeesse. Qulqulluu Sinodoosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa kaleecha gaggeessan abbootii amantaa naannoo Tigraayitti Phaaphaasota muudaman daaqonummaarraa kaasee hanga lubummaatti aangoo kennameef mulquu beeksise. Sinodoosichi abbootiin amantaa naannoo Tigraay aangoo isaaniif kennamee fi dambii mana amantichaa cabsuun muudama episkooposota 9 gaggeessaniiru jechuun balaaleffateera. Namoonni dhuunfaa kunneen waan raawwatan nama amantaa isaa jaalatu, nama abbootii kabajuu fi uummata naannoo Tigraay hubataa ta'e kan bakka hin buunedha jedhe ibsi Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa. Qulqulluu Sinodoosichi abbootii amantaa muudama kennan irraa aangoo lubummaa isaanii mulquun cinaatti abbootiin muudamanis lubummaan manni amantichaa kenneef irraa mulqamuun tajaajila tokkoyyuu kennuu akka hin dandeenye ibsiteerti. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa ture wal qabatee dureewwan amantichaa naannicha jiran
dureewwan Finfinnee jiran waliin wal dhibdee seenanii kan ture yoo ta'u, qulqulluun Sinodoosii wayita waraanni kaabaa Itoophiyaa gaggeeffamaa ture bataskaanattiin waraanni akka dhaabbatu gaafachuun ibsa baasuu dhabuu amantoota abbootii amantii fi uummata hubachuu fi jajjabeessuu dhabuudhaan mufannaa fi wal dhibdee uumameef dhiifama gaafattee turte. Abbootiin amantaa Tigraay garuu dhiifamichi kan barfatee fi fafakkeechaa ta'uu ibsuun gaaffii Sinodoosiin Itoophiyaa dhiyeeche kufaa taasisuun Sinodoosii mataasaa hundeecheera. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa harka ishii siyaasatti seesifachuun yeroo adda addaatti fedhii uummataa maleen abboota kabaja uummataaf hin qabnee fi aadaa fi afaan uummataa hin beekne muuddee uummatatti erguu ishiitiin komatamaa turteerti. Kanumaanis bara kana qofa mormiin cimaan Oromiyaa, Tigraay fi kutaalee biyyattii hedduu keessatti ishii mudachaa tureera. Haa ta'u malee Sinodoosichi ammas karaa seeraan gaaffii amantoota amantichaa deebisuun hafee humnaan abboota uummanni hin feene muuduu fi ibsa balaaleffannaa baasuu jabeechee itti fufeera. Gambeellatti barattoonni qormaata biyyaalessaa fudhataa turan rakkoon fayyaa jumlaa mudachuun dhagahame. Naannoo Gambeellatti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoramaa jiran rakkoon fayyaa isaa mudachuu mootummaan naannichaa beeksiseera. Barattoonni kunneen halkan kaleessaa sa'aatii 1 fi walakkaa irraa eegalee gara hospitaala waliigalaa Gambeellaa deemuun yaalamaa jiraachuutu himame. Barattoota rakkoon fayyaa isaa mudate kanaaf sababni nyaata alaa nyaachuu ta'uu fi dhiisuu isaa addaan baafachuuf qorachaa akka jiru mootummaan naannichaa beeksise. Barattoota hospitaala seenan keessaa rakkoon fayyaa lubbuu isaanii balaarra buusuu akka hin jirree fi irra caalaan isaanii fayyanii gara wiirtuu qormaata isaaniitti akka deebi'antu himame. Yeroo ammaa barattoonni hospitaala keessatti yaalamaa jiran akka jiran himuun sababa kanaan lubbuun barataa darbee akka hin jirre mootummaan naannichaa beeksiseera. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo waan ammaaf qabanne kanumaa fuula miidiyaa keenya hordofuun dagatinaa isiniin jenna.